Akkam jirtu dhaggeeffattoonni maatii Dammadaamuu YouTube kan taatan hundumtinuu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Anis nagaa Waaqayyootiin yoo nagahee guyyaa har'aatti sagalee Waaqayyoo kana akkan ani isinii dabarsuutiif guyyaa har'aa kan nu teessise Gooftaan keenya Yesuus galanni ulfinni bara baraa isaaf haa ta'u jedha. Kanaaf egaa har'aa mata duree baay'ee yeroo faana kan deemu bara kana faana kan deemu isiniif qabadheetanii dhufeen jira. Amantoonni Waaqayyoo maatii Waaqayyoo kan taatan hundumtinuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan bakka jirtan hundumaatti viidiyoo kana kan hordoftan araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jechaa viidiyoon har'a adda ta'e haala yeroo bara kanaa faana kan deemu isiniif qabadhee kan dhufe kana hanga dhumaatti akka dhaggeeffattaniitiif maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin isin hangaafadha ammallee. Kanaaf mata dureen har'aa kan isinii qabadhee jiru adeemsa murtii kan jedhudha. Kanaaf murtiin maali? Akka biyya lafaatti yoo fudhannee ilaalle murtiin abbaa murtiitiin ta'uu danda'a, jaarsolii naannootiin ta'uu danda'a. Jaarsoliin naannoo namaaf nama walitti kan bu'e yoo araarsuu barbaadan taa'anii dhugaa jiru ilaalanii adda baasanii murtoo kana kennu. Yoommoo kan jaarsummaatiin xumuramu miti ta'e immoo gara abbaa firdiitti wal geessu. Abbaa firdii biratti seerri jira, seerri tumamee jiru jira. Seerri tumamee jiru kun keeyyanni isaa eeramee kaa'amee akkaataa keeyyata seera sanaa keessatti yakki sun eessatti kufa jedhamee abbaan murtii kan inni kennu jechuudha. Akka sagalee Waaqayyootti immoo adeemsi murtii kun maal fakkaata? Waaqayyoo murtii akkamiin dhala namaaf kennuuf jira? Murtiin kun yeroo adda addaatti Waaqayyoo biyya lafaa irratti kennaa akka inni ture argina. Bara Yoonaas Waaqayyo Nanawweetti murtii kennee ture. Nanawweetti murtii kennee kadhee warri Nanawwee badii kana jalaa murtii Waaqayyo jalaatii akka ba'aniif Waaqayyo raajii Yoonaas kana itti ergee akka isaan qalbii jijjiirratan isaan taasise. Bara Noohitti Waaqayyo biyya lafaatti murtii kennuuf ka'ee ture. Murtii kana akka jalaatii akka dhalli namaa ba'uutiif immoo Waaqayyo Noohiin kaase. Noohi akka inni labsu godhe qalbii namni dhalli namaa qalbii jijjiirratee gara Waaqayyootti deebi'uu akka inni qabu itti hime. Kanaaf murtii kana jalaa akka ba'aniitiif waggaa dheeraatiif Noohi dhala namaatti labsaa ture. Bara Sodomiif Gomoraattis akkasuma ture. Kanaaf murtiin kun maali kan jedhuutiin asirraatiin in ilaalla jechuudha. Kanaafuu egaa hanga dhumaatti dhaggeeffachuuf immoo maatii warri taatan obboloota keessan warra kana argachuu hin dandeenyeef illee sheer akka gootan, laayik akka gootan yookiin immoo yaada yoo qabaattanis immoo yaada keessan akka nuuf kennitan illee sinan gaafadha. Warri immoo har'uma yuutuubii kanatti dhuftan immoo sagalee kana yeroo hundumaa kan haaraa nuti gadhiifnu kun akka isin qaqqabuutiif illee sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii kana akka taataniitiif ammallee daqiiqaa tokko yookiin sekondii tokko qofa isin gaafata. Kanaaf isin immoo gama kanaatiin gahee keessan baatanii walirraatii akka barannu waa'ee dhimma sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo kabajaanan isin gaafadha. Kanaaf egaa mee eertuu tokko isiniifan dheera sagalee Waaqayyoo keessa. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraatii argattanii dubbifattu jechuudha. Kanaaf egaa Phaawulos ergamaan Waaqayyoo bara sanatti kan inni dubbate akkuma diirama isinii kaasesi Waaqayyo yeroo adda addaatti biyya lafaa kanaatii fi firdii akka inni kennaa ture, murtoo akka inni itti kennaa ture, dhalli namaa murtoo fudhachaa akka inni ture. Warri sagalee Waaqayyoo dhaga'anii gaabbanii gara Waaqayyootti deebi'an firdii jala akka isaan ba'anii. Warri immoo dhaga'uu didan immoo itti faradamee akka isaan miidhamaa turan kanallee argaa turreerra jechuudha. Akkuma diirama isinii kaa'ee bara Noohitti akkuma ture dhalli namaa dhaga'ee qalbii jijjiirratee gara Waaqayyootti akka deebi'uutiif ergaan itti kennamee ture. Warri Noohiin dhaga'an bidiruu tolfatanii badisa jalaa oolanii. Warri didan warri itti qoosaa turan immoo bisaan badisaatiin akka isaan badan. Bara Sodomiif Gomoraattis immoo Waaqayyo akkuma inni Looxitti dubbate akka qajeelaa Loox qofaa argate Waaqayyo jechuudha. Looxiin argate warri kaan garuu hamoota akka isaan ta'an walii isaaniitti deebi'aa akka turan waliin ejjaa akka isaan turanii machaa akka isaan turanii lubbuu ajjeesaa akka isaan turanii saamaa akka isaan turan kana Waaqayyo itti gaddee badisaatiif isaan qopheesse lafa sana lafa Sodomiif Gomoraa sana
ibiddaan akka inni qulqulleesse argina jechuudha. Kanaaf egaa bara dhumaatti immoo Waaqayyo tokkicha ilma isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa hanga kennutti kan isatti amane hundumtinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee akka baduuf miti jedha. Ilma isaa kana gara biyya lafaatti erge maaliif? Fayyisuuf, jireenya bara baraa haa qabaataniif, badisa jalaatii akka oolaniif. Kanaaf ture Waaqayyo firdii jalaa oolchuuf kana godhe. Kanaaf egaa amma Phaawulos immoo Qorontos keessatti kan inni dubbate illee isa kana jechuudha. Qorontos keessatti kan inni dubbate namni qalbii jijjiirrate gara Waaqayyootti akka inni deebi'uutiif. Kanaaf egaa Waaqayyoo hundumaa firdii gara firdiitti akka inni fiduuf jiru sagaleen kun nutti dubbata jechaadha. Yaa obboloota koo Phaawulos yeroo dubbatutti hundumti keenya iyyuu barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuutiif jirraa jedha. Hundi keenya nama xiqqaa, nama guddaa, sooressa, hiyyeessa, wallaalaa, beekaa otoo hin jedhin jechaadha. Hundumtinuu waluma qixa barcuma Kiristoos dura dhaabachuuf akka inni jiru nutti dubbata jechuudha. Hunduma keenya jedheetu dubbata. Kanaaf hundumti keenya gara firdiitti akka dhiyaachuuf jiru. Hundi keenya teessoo firdii Kiristoos duratti dhiyaachuu qabna. Qorontos 2 ammaati jechuudha. Garuu oduu gammachiisaan jiru maa inni? Hunduu Kiristoos duratti barcuma Kiristoos duratti argamuuf jirra. Erga jedhee wanti nama gammachiisu dura isaa jira. Bara Noohittis bidiruu ittiin badisa jalaa oolamu akka namni tolfatu ture. Oduun gammachiisaan karaa Noohii dubbatamaa ture. Bara Looxittis akkastu ture. Namni gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabu, qalbii jijjiirrachuu akka inni qabu. Kanaaf fayyina keenya malee balleeffamuu keenya hin barbaadu Waaqayyo jechuudha. Firdiin kun kan inni dhufe eenyuuf? Jallootaaf. Warra Kiristoositti hin amanneef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti akkuma dubbatu kunoo warri gaarii hojjetan gara jireenya bara baraatti, warri hamaa hojjetan immoo gara badisaatti jedha. Firdiin kun kanatu taa'eera. Wanti gammachiisaan anaaf isiniif kenname Waaqayyo firdii jalaa nu baasee gara jireenyaatti nu fiduuf akka inni jiru waan gammachuu akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf bu'uurri murtii maali? Bu'uurri murtii waan sadiitu jira. Murtiin kun waan sadii jira. Tokko bu'uura murtiiti. Inni lammaffaa sadarkaalee murtiiti. Inni sadaffaan bu'aa murtiiti. Waan kana sadan beekuu qabna jechuudha. Bu'uurri murtii maali? Bu'uurri murtii wangeela keessatti wanti barreeffame abboommii Waaqayyo dhala namaaf kenne hin godhin kan jedhe sana yoo goonee argamne akkuma inni nama sinii kaa'e abbaan seeraa eera yookiis keeyyata eereetu ittiin murtii kenna. Waaqayyos keeyyata ittiin eeree ala namaatiif murtii kennu qaba. Hin ejjiin yoo jedhe bu'uura murtiiti. Hin ajjeesii yoo jedhe bu'uura murtiiti. Hin hatiin yoo jedhe bu'uura murtiiti. Keeyyanni isaa kana keeyyata Waaqayyo ittiin murtii dhala namaatti kennu 10 kennee jira. Abboommii 10 kana jechuudha. Abboommii 10 kana irra kan namni darbee argame murtiin kun kanaan itti murtaa'a jechuudha. Sadarkaan murtii maal fakkaata inni jedhu, bu'aan murtii maal fakkaata inni jedhu, sadarkaan murtiis mul'ata Wangeela Yohaannis keessatti akkuma dubbate gaarii kan hojjetan gara jireenya bara baraatti, kan hamaa hojjetan immoo gara badisaatti akka isaan galuuf jiran kana achitti kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo har'a murtiin bu'aansaa inni tokko jireenya bara baraa, inni tokko immoo badisa bara baraa akka inni ta'e beekuutu qaba jechuudha. Alli namaa kana beekuutu qaba. Waaqayyo kan isaaf qopheessan keessumaa kan inni jedhu Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 10, mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsa 12. Garuu eekkamsi kee dhufeera. Yeroon warri du'an firdii argatan ga'eera. Yeroon hojjettoonni kee raajonni warri siif qulqullaa'an warri si sodaatan xixinnaan gurguddaanis gatii isaanii itti argatan ga'eera. Yeroon warri biyya lafaa balleessan itti balleeffamanis ga'eera jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irraati jechaadha. Kanaafuu warri Waaqayyoon sodaatan, warri Waaqayyoon eeggatan yeroo itti gatii isaanii argatan ga'eera. Akkuma jedhamee jiru namni kanuma facaase haammata jedhama. Wanta facaafne kana haammachuuf jirra. Wanta facaafne kana firii isaa funaannachuuf jirra. Yoo hamaa facaafne hamaa haammanna. Yoo waan gaarii facaafne immoo waanuma gaarii facaafne sana arganna. Kanaafuu dhufaatiin Iyyesuus inni lammaffaa namni badhaasa hin argatu. Warri du'an awwaala isaanii keessatti of wallaalanii yookiis rafaniitu argamu jechaadha. Hirriba jedha du'a. Kanaafuu badhaasni jira jechuudha.
akkuma adabbiinis jiru badhaasnis jira. Warri isa eeggatan, warri qulqullina isaanii eeggatanii dhufaatii Kiristoos lammaffaa eeggatan kun badhaasni isaanii warqeedhaan kan hin madaalamne jireenya bara baraa kun isaaniif qophaa'etu jira jechuudha. Phaawulos ijji kan hin argin, harki namaa kan hin ijaariin, bara baraan kan keessa jiraannu Waaqayyo nuuf qopheesseetu jira jechuudha. Kanaafuu dhufaatii Kiristoos otoo hin gahin namni kamiyyuu dhufaatii Kiristoos dura badhaasa argatullee hin qabu. Gaafa Yesuus dhufu dhufaatii isa lammaffaa kanatti badhaasa jireenya bara baraa Yesuus nu bira jira jechaadha. Hundumaafuu akka hojii isaatti nan kenna. Badhaasni isaas gatiin hojii isaas anuma harka jira jedhama. Yesuus harka jira. Eenyu harkaa fudhachuu hin dandeessu. Waliin oofnee lafa kanarratti badhaasa namaaf kennuu dandeenya. An tokko argachuu malu irraa dhiisnee kan fira keenyaa, kan hiriyaa keenyaa, kan jaallannuuf kennuu dandeenya. Yesuus bira garuu kan akkasii hin jiru. Abaluu michuu kooti, abaluu diina kooti kan jedhu hin jiru. Hundumtuu akka waan hojjeteetti badhaasa isaa argatee yookiis gatii hojii isaa argachuuf jira. Kanaaf egaa murtii kana booda Waaqayyo kan inni qopheesseeru isa kana waan ta'eetiif hundumti keenyayyuu obboloota koo firdii Waaqayyo jalaa ba'uudhaaf bara Nohiitti akkuma ture bara ilma namaattis hin ta'a akkuma jedhamee jiru firdiin nu eeggachaa jira. Nuun qaqqabu nutti fakkaata. Dhufaatiin Yesuus kun akka dhufaatii hattuuti jedha wangeela irraa waan ta'eetiif guyyaa inni dhufu, yoom akka inni dhufu, sa'aatiin inni itti dhufu, torba inni keessa dhufu, bara inni keessa dhufu namni beekullee hin jiru. Hannurraa eegamu garuu waan gochuu qabnu, waan nurraa eegamuu qabu eegnee keeyyanni murtii sun akka jalaa baanuutiif Waaqayyotti jireenya keenya kennachuudha qabna. Waaqayyotti of qopheessuudha qabna. Qophiin keenya Waaqayyo faana ta'uudha qaba. Kanaafuu gara hattuun fudhachuu hin dandeenye, daanoon nyaachuu hin dandeenye qabeenya keenya Waaqayyo biratti yoo kuufanne gaafa dhufaatii isaa sana isuma fudhanneetu fayyadamna waan ta'eetiif jechaadha. Yaa obboloota koo waan na dhaggeeffattaniif Gooftaan isin haa eebbisu jedha. Ammas torbee biraa viidiyoo haaraa mata duree biraatiin qabannee hamma gaafa wal agarruutti Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Akkasumas ammas irra deebi'een sin dubbisaa warri haaraa taatan viidiyoo kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warri maamila yookiis maatii yuutuubii kanaa taatan immoo akkasumas immoo warra kaaniif sheer gochuu imaanaa isiniif kenneetaniin jira. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Eebbi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warra murtii jalaa oolanii akka bara Nohii bidiruu badisaa jalaa ittiin oolan akka tolfannuu fi bidiruun badisaa keenya keeyyata murtii Waaqayyo nuuf kennuuf qophaa'ee jiru kana isa jalaa ittiin ooluudha waan ta'eetiif yaada karaa keenyaa geeddarannee akka saba Nanawwee daaraa ofitti firfirfinee Waaqayyo biratti of qopheessuun nu barbaachisaa waan ta'eetiif guyyaan fayyinaas ammuma waan viidiyoo kana dhageessan irraa kaatanii gara Waaqayyootti yaada keessanii yoo jijjiirrattan Waaqayyo isin fayyisuudhaaf yoomillee qophiidha. Balbala dhaabadheen jira, balbala rukutaan jira, nama naaf baneetiif balbala sana ol hangalaa. Isa wajjin irbaata koo nan nyaadha jedheera Yesuus ilmi Waaqayyoo. Waaqayyo naman tuffatu. Zeekiyoositti mana isaatti ol galee isa wajjin irbaata nyaate. Namni qaraxxuu jedhee tuffatee ture. Namni jibbaa ture qaraxxuu jedheetu Zeekiyoos kanaatiin Waaqayyo garuu Zeekiyoosiitiin hin tuffanne. Akka Zeekiyoositti of ilaallee nutis Yesuus balbala keenya akka inni dhufu, gara mana keenya akka inni dhufu fedhii yoo qabaanne gara keenya dhufuudhaaf fedhii guddaa qaba Waaqayyo waan ta'eetiif kanaaf ilma Waaqayyoo kana simachuudhaaf balbala keenya banaa haa goonu. Gooftaan isin wajjin haa ta'u nagaan naaf turaan jedha.